Yooyaa shamma akkam jirtu kabajamtoota kuyyuu miidiyaa. Kabajamtoota keenya walaloo ergamaa wayyaanii tokko jabaa isiniin jennaa hamma dhuma qophii keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Marroo farda wayyaanii eessi keeyyuu Oromootti hin baane. Farda diinaa taatee alagaan guluftaa an Oromoodha jettee afaaniin dubbattaa akkamittiin taatee maal keetu fakkaata? Akkamittiin taatee maal keetu fakkaata? Oromoon Oromoo akkamittiin nyaataa Oromoof qabsoofne jettanii dhaadattu garuu immoo deebitanii Oromoota nyaattu. Garuu immoo deebitanii Oromoota nyaattu. Hin qaanoftu silaa nyaara haddatteetta afaan kee guuttattee ani Oromoodha jetta. Yoo Oromoon dhume lafarraa dhabame ati Oromoo hin taatu yoomillee. Ati Oromoo hin taatu yoomillee. Qabsaa'ota dhugaa kan sabaaf dhaabbate goota qaalii meeqa harka keetiin nyaatte. Mana gumaa galtee nurratti dhaadattaa ulaagaa maaliin ati Oromoo taata? Ulaagaa maaliin ati Oromoo taata? Lafeen gootaawwanii shira kee dhumanii si haa waraanu marroo lafeen jarasanii. Hojiin kee baramee shirri kee hundi sitti dhihee jira kuni kan dhumaati sitti dhihee jira kuni kan dhumaati. Oromoon bareeraa shira kee hubatee gosa kee qoradhu mee deemee Maqalee gosa kee qoradhu mee deemee Maqalee. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Hamma qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa kuyyuu miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaan dhaamsa keenya.